Seenaa Jaal Abdii Raggaasaa. Jaal Abdii Raggaasaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinniitti bara 1969 dhalatan. Amma umuriin isaanii waggaa 40moota keessa walakkeessaniiru. Maqaan dhaloota isaanii Tagluu ture. Booda gaafa qabsootti seenan maqaa Abdii jedhamu moggaafameef. Barnoota sadarkaa duraa mana barumsaa Dirree Hincinniitti, sadarkaa lammaffaa immoo Ambootti baratan. Barnoota sadarkaa lammaffaa erga xumuranii booda koolleejjii poolisii galuun Sandaafatti barnoota intelligensii yookiin tikaa baratan. Bara mootummaa Dargii waggaa tokkoof ministeera haajaa alaa keessa qondaala tikaa ta'anii dalaganiiru. Yeruma sana sagantaa barnoota al-idileetiin yuunivarsiitii Finfinnee galuun muummee barnoota saayinsii siyaasaa barachuu eegalan. Osoo qondaala mootummaa Dargii ta'anii hojjetaa turanii adda bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii uummachuun namoota ijaaruu dabalatee hojii adda addaa hojjetaa turan. Bara 1991 kufaatii mootummaa Dargiin booda guutummaan guutuutti ABO'tti makamuun hanga ABO'n chaartara keessaa bahutti qondaala tika ABO ta'uun tajaajilaa turan. Zoonii Kibbaa jechuun Abdii Raggaasaa jechuudha. Bara 1992 ABO'n chaartara keessaa bahuun dura waraanni bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa gara Wallaggaa keessas akkasuma zoonii bahaa gama Harargee keessa socho'aa ture. ABO'n chaartara keessaa bahuu hordofuun loltoonni TPLF zooniiwwan lama kanatti xiyyeeffatee waraanaa fi hogganoota ABO adamsuu eegale. Hogganoonni dhaabichaa gariin ajjeefamanii, gariin immoo yoo hidhaman, gariin ammoo gara biyya ollaatti baqatan. Haaluma kanaan obbo Abdii Raggaasaa bara 1993 biyyaa ba'anii gara Naayiroobii imalan. Erga ABO'n chaartara keessaa bahee bakki waraanni ABO itti gadi of dhaabe zoonii Kibbaa lafa Booranaa iddoo Sololoo jedhamutti. Zoonii Kibbaa kana gadi dhaabuu keessatti obbo Abdii Raggaasaa nama shoora olaanaa taphatedha. Namni bara 1993 jalqaba zoonii Kibbaa saaqe nama bara 1991 fi bara 1992 hoogganaa waajjira ABO Nageellee Booranaa ture nama Mulugeetaa Baqqalaa Hirbaa jedhamudha. Namni kun baruma sana ture kan wareegame. Ergasii booda Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Olqabaa Lataa fi namoonni kaan gara Sololootti imaluun zoonii Kibbaa qubatanii leenjii eegalan. Waraanni kun hidhannoos waan nyaatuu fi uffatus osoo hin qabaatiin hamilee itti horee hoogganaa waraana kana jiraachise Jaal Abdii Raggaasaa ture. Oromoo Booranaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jiraatu biratti Abdiin nama gootummaan beekamuu fi daran jaalatamaadha. Bara 1998 kora atattamaa ABO'n Somaaliyaa Moqaadishootti godheen miseensa gumii sabaa ta'anii filatama. Bara 1998 hanga bara 2004tti miseensa gumii sabaa ta'anii zoonii Kibbaa turan. Bara 2004tti kora sabaa sadaffaa Eertiraa Asmaraatti taa'ame irratti miseensa shanee gumii yookiin miseensa hojii raawwachiiftuu ABO ta'uudhaan filataman. Bara 2005 gara Eertiraa imaluun hanga bara 2008 ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 1999 waayita dirree qabsoo zoonii Kibbaa jiranitti dhukkuba sombaatiin daran dhukkubsataa sadarkaa du'aaf of eegurra ga'anii turan. Yeroos qullubbii adii qorichaaf ta'ullee bitachuu kan hin dandeenyee fi qoricha aadaa Booranaa lafa jalaa qotamu Awaachoo jedhamuun akka wayyaan himu jaalli qabsoo isaanii gaafas waliin turan. Ergasii dhukkuba sanarraa guutummaan guututti akka hin fayyinee fi bara 2018 osoo gara biyyaa hin deebi'in ji'oota muraasaaf wal'aansaaf gara Faransaay deemanii turan. Maatiin isaanii ammallee achuma Faransaay jiru.
Jaalleen qabsoo isaanii waggoota dheeraa akka waliin turanis nutti himuun abdiin akkuma maqaa isaatii jedhu. Qabsaa'ota biratti, hoogganoota birattis nama jaalatamu, akka hoogganaa waraanaatti lolee kan lolchiisu, ajajuu qofa osoo hin taane hojjetee kan agarsiisudha jedhu. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota ABO durii kaasee addatti barbaachaa ture keessaa tokko Abdii Raggaasaati jedhu namni kun. Humna leenjii fi hidhannoo addaa qabu bobbaasee akkasumas karaa imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru yeroo garagaraatti hidhuudhaaf yaaliin Jaal Abdii Raggaasaatti taasifame xiqqaa miti jedhu. Jaal Abdii Raggaasaan goota ija barbaadaa, nama garaaf hin jilbeeffanne, nama sodaa tokko hin qabne, nama dhugaaf dhaabatu, nama saba isaaf of kenne, nama bara isaa qabsoo keessatti maatii isaa dhiisee, jireenya isaa dhiisee, bara amma keessa jiru kanaatti illee mana hidhaa keessatti dararamaa jirudha. Seenaa Abdii Raggaasaa amma nuti gabaabsinee dhiyeessine kana miti. Abdii Raggaasaa nama seenaa bal'aa qabudha. Bal'inaan kitaaba keessatti hin barreeffama. Ammaaf waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Asumaan chaanelii keenyaaf maatii ta'uu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Namoota biraaf sheer godhaa. Nu jajjabeessaa, walaa jajjabeessinuu. Laayik gochuu hin dagatinaa, sheer gochuu hin dagatinaa. Ulfaadha isiniin jennaa. Seenessa biraan amma walitti deebinutti, sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin jennaa. Baay'ee baay'ee.